Dhaaf qabeenya guddaadha. Afrikaa guutuudhaaf fakkii addaati. Bakka kana misoomsuun uummata Baaleef miti. Uummata Oromiyaaf miti. Uummata Itoophiyaaf miti. Afrikaa guutuu kan boonsudha. Waggaa 1000 dura biyyi kun seenaa akkamii akka qabdu addunyaan akka baru gochuu danda'uun isaarra qamadiin qabdanii beeloftanii waa yaaduun dandeessan nun jedhan kan abbootiin keenya maal akka hojjetan achi baasnee agarsiisuun hojii keenya ta'a. Soofumar abdii toree jira. Baay'ees mana gaddisiisee jira. Kan hin gaddee maal taa'ee takka hanga ammaa bakka miidhagaa akkasii arginee misoomsuu dadhabne kan jedhu baay'ee nama aarsaa na dhukkubaa soole akkuma agartan. Gambiraatiin immoo abdii guddaan toree jira. Baalee durumaan hin jaalladha. Baaleen biyya jaallatamuudha. Soofumar garuu adda. Soofumar misoomnaan biyyi kun galii guddaa argatti. Seenaan keenya hin ba'a. Warri tuffatanis eenyummaa keenya hubachuu danda'u. Bakka akkasii kuni siyaasa miti. Dinagdee duwwaa miti. Eenyummaadha. Waan qarshii irraa argannuuf duwwaa osoo hin taane eenyummaa sadarkaatti yaannu sadarkaatti ijaaramne bara meeqa dachiin kun keenya akka ture waan baay'ee kan agarsiisudha. Namoonni hayyuun biyya kana Itoophiyaa guutuu osoo dhufanii kan arguu danda'an baay'ee na gammachiisa. Gidduu kana biyya Afrikaa garaagaraa deemeen ture. Kan Baalee kun adda. Kan Baalee kun adda. Ilaaluu qabna. Amma humni keenya danda'e misoomsuu qabna. Abbootiin keenya tiksanii kanaan ga'anii jiru. Nuti immoo dhaloota dhufuuf dabarsuu qabna. Fakkeenyaaf kan baddaa duwwaa laallu. Baddaan sila keessa oolle suni ummanni Baalee baddaa sana kan tiksee eegee jiru. Ummata Itoophiyaa guutuuf Afrikaa guutuuf baddaan sun jiru taanaan qilleensa amma Itoophiyaatti arguun kun hin jiraatu jechuudha. Baaleen Itoophiyaaf baddaa tiksee eeggate Itoophiyaan garuu Baaleef daandii hojjechuu hin dandeessu taanaan kun baay'ee rakkisaadha. Daandiin hin jiru, misoomni hin jiru baay'ee gahaa miti. Hojii hojjenne jennee dubbachuu hin dandeenyu. Ganaa waan baay'eetu nurraa eeggama. Tokko taanee hojjechuu qabna. Tokko taanee hojjechuu qabna. Eenyummaa keenya baasuu dagaagsuu qabna. Biyya kana kan jijjiiru. Baaleen Itoophiyaa hanqisuu danda'a. Baaleen Itoophiyaa jijjiiruu danda'a. Seenaadhaanis, baddaansaas, qonnisaas. Lafti qamadii bakka tokkotti hektaara 3,400 laaluu jechuun kun Itoophiyaa keessatti waan eegamu miti. Yaa keessumoonni wajjin dhufanii isa dubbachaa turani. Lafumti akkasii, dachiin akkasii, biyya akkasii Itoophiyaa keessa jiranii yaadanii beekan. Tilmaamuuf nama rakkisa. Kan immoo Oromoon hagam hubatee eeggachaa jira kan jedhu marii barbaada, yaaduu barbaada, hojii barbaada. Rakkoon keenya inni guddaa waan dhalootaaf ta'uudha malu. Hojjechuu yaaduu dhiisneetu ajandaa guyyaa guyyaa ajandaa gatii hin qabne yeroo balleessina. Tokkummaan murteessaadha. Misoomsuun murteessaadha. Baaleen Itoophiyaaf waan baay'eetiin gaachana bakka itti boonan bakka itti akka gaachanatti ilaalan ta'uu danda'a. Tokkoffaa leenci gurraacha asii argame. Waan garaagaraas ilaalaa jirtu waan as keessa jiru baddaa keessa. Leenca duwwaa miti kan jiru. Soofumar jira. Lafti isaa qotamee hin dhumu. Bishaan baay'ee qaba. Maal taaneedha magaaffiin? Oromoon maal ta'ee? Maa dubbiin dhiisnee misoomsinee naannoo kana Oromoon quufee Itoophiyaan quufee Afrikaa quusuu hin dandeenyu. Dhugaa dubbachuuf biyya Arabaa an daawwadhe hundi walitti dhaamee amma Baaleen ga'u. Amma Baaleen ga'u. Afrikaattis akkasuma jechuudha. Kanaaf baay'een itti dhagahamee jira. Baay'ee yaadaa jirra. Xiyyeeffannaa addaatiin uummata keenya wajjin taa'een hojjenna. Yaa badhaadhina jenneera mini inuma ta'an. Abbaan barbaade jaallates jibbees badhaadhinni kaayyoo mul'anni keenya qabannee kaane sun inuma ta'a. Kana dhaabuu kan danda'u hin jiru. Ofumaa wacuu danda'a alatti mul'ata badhaadhinaaf qabanne nama dhaabuu danda'u hin jiru. Mul'anni keenya garuu Itoophiyaatti daangeffamee kanaafuu miti. Itoophiyaa misoomsinee, Itoophiyaa jijjiirree warra rakkate Afrikaa obboloowwan keenya gargaaruu barbaanna. Nuti jibba irratti miti kan hundoofne jaalala irratti. Wal qooduu irratti miti tokkummaa irratti. Kanaaf immoona misoomsina. Uummanni Baalees kana keessaa